qabu namni afaanii soba malee garaa keessa namni sitti aara ati kaleessa nama biratti fudhatama jaalala guddaa qabaatte namni ammoo ganda ofii eenyuun jaalata beeka maa fokkata akka harree kan hin ganda ofii atillee ganda kee hin jaalatta namnillee ganda ofii hin jaalatta namni ammoo beekika ati amma ijoolleen arge si jaalatti waan intal harargee taate anamma waan intal arsii ta'eef badii fedhe yoo dalage badii kiyyeessan ofii narraa fixuu barbaada malee akka mabuusan na arrabsiin fedhan sigalee mirga arsoomuma san eeggatan sigalee kanaaf mana kan keeteetti namarraa gorsi namarraa qabi shabakaa gisee baaturraa cufi akka malee ta'a ultimteeyoo ati hojii kan keetti biraa deemte kana keessa gaafa ho'ii bareedduu wajjin bareedduu sanyii jawwee ho'ii taphattee geemii taphattee gandummaa jette arsiin tun odoo jette lafa kanarra jiraattee nu fixxeeyyu jette laal sigalee geemiin gandummaa hin qabu wal bira ta'anii walii kennan jette waa'ee gandummaa kanaaf ani kasiidhaamu odoo mucattiisanii hin ta'in si'ii dhaama situ karaa itti godha shabakaa irraa cufii neetti irraa cufii yeroo galtee bani hallaqee. Assalaamu alaikum. Kanaaf mabuuza si jaalanna gaafa isiin daangaa darbitee jettee nuu walitti dhuftaa nuu si kabaju kanaa nuu si jaalannu kanaa walitti gandi namaa kabaja qaba. Maafuye assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa barakaatu. Nagni gamaa jirta qaali. Waraqata adiidha. Maafuuzaan abboo dubbataa ramaatii qaban. Namaa miti namni ka dubbatu. Ela kanaaf mabuuza raamaalleen Dr. Mayram illee heerii fi seerri fi harka jiran dhaggeeffadhu obboleettiiti. Heeraa fi seerri fi harka jiran. Situ masuula isiiti. Situ kafiila isiiti. Waraqaa isii baattee isii kafiila taate yookaan nama arrabsiistu taate seera itti godhuu qabdu. Namni nama arrabsu mamnuu galee namaan arrabsiisu Mayram. Amma bar Dr. wanni ati beekuu qabdu ani beeku. Ana amma gaafa geemii bareeddoo hin taphatan sanis hin jiru. achirraa yuubar maafuuza viidiyoo san irraa yuubar viidiyoo san waan hin jiru manallee hin jiru. Eegaa manaabeellee karaa fagoon Dubaay deemee meeshaa bituu deemee hin beeku. Guyyaa sana waayifaallee hin qabu daataallee hin qabu sirriin hin cufaa ooleen. Yoomin galgala mana galee achiin bisee bareedduu sanuu odoon viidiyoo takkaa'uun harkini laayif irratti bareedduu dubbattu dhagee barree naafisii waliin taphanneetitti akkana geemii naameenii naan jette arfaateen jechuudha. Eegas booda viidiyoon otuma tokko yoo dhoobu viidiyoon kukutaan kun nama bira hin dhufaa na bira dhufe siigalee dammoo deebee maabuzaatutu ammaan yaaki wallaahi waan akkanaa dhiisaa. Ela kun barri namatu ageefa mabuuza ati amma jalaa bawaaffachuu hin dandeettu barri mana kaa galtii hoo ganii Abitti ilmooti jettee dhalteewu jechuudha. Ati itti gaafatamuu hin dandeessu. maal goota reetti bira teessee nama arrabsitu ganda namaa arrabsitu jaartiin Yoo guddaan dhaggeeffadhu isiin ganda namaa yoo ganda namaa arrabsite maabuzaatu namatti erge jechuudha. namni akkas jedha kaasii bira galtii jedhaa namni fakkeenya ani mayramaa bira yoo ta'e mayramaan seera narraa qabdu seera mana ofii sannaa Duba Mariyamaan tun akkasii miti duba Mariyamaan tun dalagaa qabdi. Miskiinni gadin taa'u gaa walii gaffi fiiggataa bitti kiraamanaa nama eeggataa masruufaa nama eeggataa jireenya kee jijjiirachuu walii gaffi malee nama teessee idi. Si eegaa wanti teessee. walumaa galanne itti cufii bayyate. Deebiin gabaabaa. maafu Wayyaa assalaamu alaikum. Odaaniyaa sooyennu muyitiin arrakaa'emma. Muitii taate. Muyitiin arrakaa nama eenyuun beeku garuu namni mana namaa yeroo dhufu kabajaa qaba tokko jedhe lammaffaa immoo ani maafuusaa jechuun hiriyaati ya waggaa dheeraati nama kabajuuni waraqata adiidha si achi kanan beektu arsii wajjin jiraate harargee zaranyannati iyyuu arsii wajjin oolchisiin zaranyannati hin qabdu lammaffaa immoo waa'ee mucattii hojjennu mucattiin tokkoffaa guutuu miti normaalii miti mucattii dhiisan sammuun likkii miti hin beekan abdiin faallee hin beekaniin Bilillee waan akkana naasayin bilillee please. laa mucattiin fuulii miti maal gootire isiin wayi Fuulii taate ta'uudha baattee namaan akkas hin jirin. laaka mucattiin fuulii miti gadi baatee yoo nama arrabsite namni hidhuu hin danda'u mucattii maal gootin homaa godhuu hin nama arrabsin jetteeni yeroo saniif eshi jechuun inni mala nu martuu hima argina waan isin Jechuun ilaa waan siin jedhu bilillee namaan Arafaatiin jechuudha. Arafaatiin yooti waan akkanaa godhin jettee nama jajjeeffatu.
Haya jettus yeroo takka ammoo koomantiin namallee dhageeffadha. Ilaala gizee tokko wanni ilaaltan anummaan tun yeroo laayif irra jiraadhe yoo namni dhufee koomantii jalatti waan badaa barreessa waan jedhu hin beeku. Namni illee koomantii ijoolleen kennallee taa'a koomantii. Naman tuqina. Dammoo deebii Madiinaa isiin haasawaa waan seenteef san dubbachuu malee koomantii ulaaltu. Kan ol seenee koomantii uummanni barreessu dubbisuuf kan biraa. Ni ifraa dubbatti. Ani yeroo san manaa hin jiru ani manattu nan argu namni ani. Kanaaf wallahi maafuuzaa jechuun oode argitanii jiraatan sargii arsii naftu du'a arsii naftu cidhaa bakka maraatti arsimaa wajjin oolte ani takkaa isii harargee wajjin ooltu argee iyyuu hin beeku yoo wallahi naasif arsii wajjin oolti kana asii achi hin beektu eebaliyyee jechuu malee kuni harargee kana arsii amma yookaan buduni haaraa uumatte kana wajjin ta'e malee akka duraan laala abiitti waan amma waan gandaallee nurraa dhiisaa bilillee waan gandaa kanallee meenumarraa dhiisaati rabbi nama maraa durumaa ganda ka'e durumaa gandumarraa ka'e mire wanni kun guruupiin wanni kun isaa walala gandi nama hundaatu kabajaa qabaa nama gurguddatu jira nama amma ati maafiyyee wanni ati gootu mucatti akka nama obbolummaa akka nama mana tokko keessa waliin jiraatutti si bira galtee akkana godhin hin danda'amu. Waa'ee fallee ilmoo namaati haa naffastu akka barbaadde haa taatu waa'ee fallee namarraa hin cufamu. Maan nama arrabsiiftiree nama arrabsiiftiree. Waa'ee kaa waan ani jedhu dura hubadhu. Ati akka obboleettii teetii tokkotti bakka waa'ee faan bakka namni hin jirretti gadi teessisi lubbuutiyyaa afraatiyyaa ati waa'ee biyyaa beektu namni namaa waliin jiraata arsilleen harargelleen namni illee waliin namaa waliin jiraata. Gadi taa'ee. Madiinaa wallaahi barbaadan dhaggeeffatu Madiinaa isiileen taa'aa jirti na dhagaa jirti amma ammaatu jechuudha. Wallaahi laazim maafuzaatu nutti ergee kan barbaadan jedhamu maafuzaatti barbaannaa jaani ana biraan jira rakkoo hin qabu kaakasanii kan garuu karaa mucattii kanaatiin ana sababatu rakkina biraan irraa qabu. Wallaahi takkarra lamarra sadirra kun hin teessini gorsee marjamilleen wanni waa'ee waa'ee dhimma biyya kana keessa akkaataa biyya kana hojjetan akkaataa biyya kana jiraatan kuni ani raan fedhe dakkittiin isii hin jirtu amtiyyoo gorsee jechu gorsee hanga dandeetitti hanga beekumsa kiyyaatti waan raan garuu anaa mana jiru odoon ana amma silaa gaafa himaanii wajjin geemii taphatisanu odoo mana jiraatan